Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Arraata Biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo. Haala qabsoo bilisummaa Oromootii fi haala miidiyaa irratti waraana bilisummaa Oromoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo tokko waliin turtii goonee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Hayyee jaala kiyyaa mee maqaa keetii fi eenyuun akka taate nuuf ibsi. Hayyee galatoomii jala qabsoo. Ani miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoon lixaa Jaal Xiiqii Lammeessaan jedhama. Hayyee Jaal Xiiqii Lammeessaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa mee akka keetti qabsoo Oromootiif miidiyaa akkamiin ilaalta? Bareedayyee. Miidiyaan dura miidiyaa irraa yookaan miidiyaan meeshaadha. Meeshaa rogaa maraaf itti fayyadamanii kan itti fayyadamtu akkuma kaayyoo keetti ittiin ijaarta, ittiin diigda, ittiin lolta, ittiin araarsita, ittiin wal lolchiifta, ittiin cabsita. Abbaa qabutu meeshaatti fayyadama. Miidiyaan gahee qabsoo bilisummaa Oromoo har'a gahee qofaa keessatti otoo hin taane cabinsa Oromoo keessatti meeshaa guddaa gahee olaanaa taphatedha. Oromoon kaleessa miidiyaa dhabuu isaatiin cabinsa har'aa irra gahe kana keessa yeroo gahu miidhaa, cunqursaa, saamicha, tuffatamuu eenyummaa biyya abbaa isaatti isarra gahu addunyaa miti, hawaasni biyya kanaa miti, walii isaa inni kaabaa yeroo inni kibbaarra gaaga'amni bifa kanaa mudatu kan quba hin qabne, inni kaabaa yeroo isa kibbaa mudatu kan quba hin qabne, Oromoo mataasaa wal quba kan qabaanne miidhaa isarra gahaa jiru hubatee furmaata silaa malu akka waloon hin fudhanneef, akka waloon hin kulkulfatee gara sanatti hin deemneef Oromoo cabuu har'aa keessattillee kaleessaa keessattillee qooda olaanaa kan qabu. Faallaa kanaa warri nu cabsu immoo meeshaa kana sirnaan hidhatanii nurra wayyaa'anii waayillotaa fi michuu qaban fayyadamanii meeshaa isaan qaban miidiyaa isaan qaban kana akka gargaaranii duulan akkuma qawwee ergifatan miidiyaa ergifatanii akkuma qawween isaanii ergifatanii alarraatii Oromoo cabsuu keessatti dhimmatti bahan miidiyaa waayillan isaanii qaban kana Oromoo cabsuu keessatti hiriirsanii Oromoo cabsuu keessatti illee gahee olaanaa qaba miidiyaa. Oromoon akka sabaatti erga cabee miidiyaan gahee miidiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo wajjiniitiin maal fakkaata inni jedhamu miidiyaa dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon qabsoo isaa keessatti milkiif injifannoo gama waraanaan gama siyaasaan har'a irra gahe kana otoo gama siyaasaatiin gama miidiyaatiin kan balballoomsu haga kana guddatee deemu jiraate kan sana gitu jiraate qabsoon Oromoo har'a geessi jedhamee hin yaadamu. Silaa sadarkaa maluufiitti Oromoon miidiyaatti qabsoo isaa kana keessatti akka maluufiitti hiriirsee injifannoo fi milkii galmeessisaa jiru qabsoo kanaatiif uummata kakaasuu keessatti gahee miidiyaan silaa taphachuu qabu. Dhugaa qabnullee alagaan yeroo nu ajjeesee ofiisaatiif nan du'ee jedhu yeroo nu buqqisee uummata buqqisan nuun jedhu daba dabarsu miidiyaa nurraa qolatu dhabuudhaan nama nuu dhaga'u dhabuudhaan qabsoon Oromoo dalga ilaalamaa alagaa biratti illee kaayyoo silaa qabsichi bahee fi milkeessuuf deemuun alaa akka hubatamu akka sodaatti akka ilaalamu gochuu keessatti diinnitti bahe kan ammoo kan nurraa qolatu miidiyaa jabaa akka idil addunyaatti sagalee qabsoo kanaaf ta'u dhabuudhaan qabsoon kun harkifatee walumaa gala qabsoo bilisummaa Oromoo fi miidiyaa akkamitti ilaaltaa yoo jette qabsoo tokkootii fi dirqamadha. Har'a nuti akka sabaatti humna ta'uuf meeshaa addunyaan kun har'a hidhattee hidhachuu qabna. Meeshaa addunyaan irra barbaaddu keessaa dirqama miidiyaan isa guddaadha. Miidiyaa kana qabsoo bilisummaa Oromoof akkaan meeshaa barbaachisaa ta'uunsaa waan hin haalamne ta'us haga har'aatti haga dhiyeenyaatti amma mataasaa sadarkaa silaa barbaachisutti miidiyaan kun sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo roga kaaniin irra gahe gahuu dhabuusaatu natti mul'ata. Hayyee jaallammii waa hedduu irraa tuqxee jirta. Mee akka keettati miidiyaa ni hordoftaa? Miidiyaa ni hordofta yoo ta'e immoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa hordoftee beektaa? Miidiyaa carraa arganne hundumaatti miidiyaa ni hordofna. Nuti
waraanadha. Waraana siyaasni dhaledha. Gaaffii siyaasaa waraanni uumedha. Siyaasa uummata keenya keessa jiru impaayiriitti fi gaanfa Afrikaa akka addunyaatti jirurree carraa argannee ni hordofna. Arraanni biyyoolessa Oromiyaa immoo addatti hordofna. Sagalee keenyadha. Miidhaa injifannoo fi milkii gaaga'ama uummata keenya irra diinni geessisu ergaa gama dhaaba keenyaan jiru hawaasni keenya idil addunyaa maal akka fakkaatu gamuma kanaan quba qabna ni hordofa. Jaala kiyya waa hedduurraa tuqxee jirta. Mee dhaata biyyoolessa Oromiyaa akkamiin ilaalta? Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti immoo bu'aa maal qaba jetta? Arraanni biyyoolessa Oromiyaa arraata qabsoo bilisummaa Oromooti. Arraata qabsoo Oromooti. Arraata sabichaati. Ijaa gurra ummatichaati. Waan xiqqaa tokko waa'ee faayidaa miidiyaa sii kaasuu yaaleera. Sadarkaa irra Oromoon irra jiru biyya abbaasaa irratti biyya abbaasaa afaan qawweetiin waakkatame kana afaan qawweetiin deebisee gonfachuuf biyya abbaa mirga abbaa biyyummaa waakkatame kana abbummaa isaa deeffachuuf falmaa dhaatti jira. Kana keessatti yeroo kamiyyuu caalaa miidiyaan isa barbaachisa. Waggoota as dhiyeenyaa waggaa lamaan kana sagalee Oromoo ta'ee kan dabarsaa jiru arraata biyyoolessa Oromiyaati. Arraanni biyyoolessa Oromiyaa arraata waraana bilisummaa Oromoof qabsoo bilisummaa Oromoo qofa otoo hin taane arraata uummata Oromoo ta'uusaa hojii isaatu ragaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf darara murni abdii kutate murni shiftaa humna bobbaasee uummata keenya irraan ga'u bakka iyyuu haga danda'etti lafa kamittiyyuu gaaga'ama uummaticharra ga'u addunyaaf kan saaxilu daba shira uummata Oromoo tokkummaa sabichaa diiguudhaaf deeman ifatti saaxilee uummanni Oromoo sanarraa akka of qusatu kan gorsu shira uummata Oromoo qofarratti otoo hin taane qabsoo bilisummaa Oromoo fi hooggana qabsichaa kan ta'e ABO irratti oofamu ololaan cabsaa shira gama miidiyaatiin gama kamiinuu xaxamu shira halagaa uummatatti saaxilaa uummanni Oromoo bifa kamiin akka dura dhaabbatu kan dheeru akkasuma addatti nuu waraana bilisummaa Oromoo yeroo addunyaan har'aa miidiyaa gurguddaa dantaa fi fedhii saba isaanii tiksu kanarraa qofaa miti kan egereellee isaaniif akka milkeessuu fi duula godhu daandii saaquu fi gufuu jalaa kaasee daggala ciruu fi miidiyaa gurguddaatti fayyadaman kanatti Oromoon miidiyaa akka sana guddaa addunyaa irratti dubbatuu fi yoo dhaballee qabsoon bilisummaa Oromoos yoo dhaballee waraanni bilisummaa Oromoos milkiif injifannoo galmeessu wal'aansoo isa mudattu akka kanatti addunyaatti kan lallabuu fi yoo dhaballee haga danda'e arraanni biyyoolessa Oromiyaa sagalee waraana bilisummaa Oromoo ta'ee milkiif injifannoonni galmeessu rakkoo beela dheebuusa mudattu akkasumas ergaa fi qajeelfamoota karaa jaarmiyaa akka dhaabaatti akka jaarmiyaatti hooggana oliirraa darbu kan waraana qaqqabsiisu kan uummata Oromoo idil addunyaarra jiran yeroo tokkotti murtii dhimma tokko irratti murtii akkamii akka fudhachuu qabanii fi dammaqinsa isaanii sadarkaa sabaatti Oromoo yaade isa kaan dhiisee akka sabaatti yaade dantaa waloo isa kaan irraanfatee dantaa dhuunfaa murnaa fi kan sanaa gadi jiran hunda irraanfatee akka sabaatti dantaa akka sabaatti qabu tikfachuudhaa fi maal gochuu akka qabu irratti kan hojjetu meeshaa guddichaa sagalee uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromooti yoon jedhe salphate. Ayyee miidhaa miidiyaa dhabuudhaan dhufu maal jettaati? Miidhaan miidiyaa dhabuudhaan dhufu guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Hin dagatamta addunyaa keessatti namni sin beeku lafatti jirtu addunyaan warra dubbatatan dhageessi warra iyyan warra dubbatatan argiti warra iyyan dhageessi miidiyaa hin qabdu taanaan dhugaan kee ni daba dhugaan ati qabdu dalga dabaa jechuudha falmachuu hin dandeessu miidiyaa hin qabdu taanaan addunyaa kanatti har'a kan itti waan nuti kan fakkaannu kan miidiyaan jedhudha. Eenyummaa keenya isa dhugaa kan agarsiisuu danda'u kan arguu danda'u kan beekuu danda'u qaamaan dhufee kan nu waliin oolee bule jiraate yeroo dheeraa keessa yookiin immoo
yeroo gabaabduufillee waa xiqqaa hubachuufillee xiqqoollee nu arguu qaba. Addunyaan har'a kan si beeku inni sin argine akka miidiyaan jedhetti si beeka. Yeroo kanatti alagaan diinni akka ati jirtu isa dhugaa ibsuu hin barbaadu. Qabsaa bilisummaa beela dheebuu dandamatee haqa uummattoota hundaaf falmu. Amantii eenyummaa namaa gidduu galeessa kan hin godhanne roorroo duwwaa waraana falmuu ta'uu keenya kan nuu ibsu alagaan nuuf hin ibsu miidiyaa isaatiin. Kanaaf dalga dabsee yeroo inni ibsu kana kan nurraa qolatu miidiyaa hin qabdu taanaan alagaan akka sanatti si beeka. Uummatuma Oromoo kana yoo ilaalte iddoo baay'eetti mana gubanii mana waraana bilisummaa Oromoo gubee jedhu miidiyaa hin qabdu taanaan miidiyaa sanaayyuu walirra dhageettii qaba. Miidiyaan sagaleensaa walirra guddatti addunyaa kanarratti. Miidiyaa sobee maqaa keenya dhugaa keenya dalga dabse kanaatii olitti sagalee kan qabu yoo hin qabaanne dhugaan keenya ni dabdi. Dhugaa qabna. Mana nuti hin gubne mana mootummaan qotee bulaa mana qotee bulaa gubee yeroo isaantu gubeedhaan argaa jirra. Hiyyeessa homaa hin beekne Oromiyaa keessa jiraatu Oromoo haa ta'u saba biraa haa ta'u daldala siyaasaa rakasaaf jedhee yakka namoomaa isaan irratti raawwate waraana bilisummaa Oromootu raawwate yeroo jedhu argina. Kana ofirraa qolachuuf miidiyaa qabaachuu qabda. Gabaabaadhumatti miidhaan miidiyaa dhabuudhaan dhufu tokko ni dagatamta. Lammata dhugaa keetu daba. Sadaffaa haga geessu wallaalamta. Hayyee arraatni biyyoolessa Oromiyaa erga hundeeffamee waggaa lammaffasaa guutee jira. Waggaa lamaan kana keessatti hojiilee boonsoo fi injifannoo gurguddaa galmeessee jira. Kun immoo gaha miti. Gara fuulduraatti arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa maaltu eegama jetta? Dhugaadha. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraatii eegama jedhee kana yaadu. Waan qabsoo bilisummaa Oromoo fi Oromoo akka sabaatti irraa eegamu tu arraata biyyoolessa Oromoo irraatii illee eegama. Kanaaf arraanni biyyoolessa Oromoo sadarkaa qabsoon keenya har'a ga'e kanatti injifannoo har'a gudunfate kana muuxannoo har'a horate kana jabeessuudhaanii miidiyaan kun tokko jalqaba irratti akka kootti kan natti mul'atu sadarkaa miidiyaa har'a irra jiru sadarkaa guddina isaa jijjiiruu qaba jedhee yaada. Sadarkaa guddina isaa gaafan jedhu har'a raadiyoodhaan taanaan bor televezyiiniidhaan ta'uu qaba. Addunyaan akkasi dhaga'utti sadarkaa irraa eegamu sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo har'a jiru kan madaalu ta'uu qaba. Hojiin inni hojjetus akka dhaabbataatti dhaabbatadha. Amma kuni arraanni biyyoolessa Oromiyaa dhaabbatadha. Dhaabbanni kunis sadarkaa har'a qabsoon bilisummaa Oromoo irra jirtu kan madaalu sadarkaa dammaqinsa hawaasummaa Oromoo irra jirtu kan madaalu hojii ulfaattuu achi as uummata Oromootti akka sabaatti ABO'tti immoo akka dhaabaatti deemaa jirtu hojii manaa fuuldura isaa jirtu kana baachuu kan danda'u ta'uu qaba. Miidiyaan kun sadarkaa kanatti of qopheessuu qabaadha waan hin jedhu. Hayyee milkaa'ina qabsoo Oromoo amma argamee jiru kana wal qabsiistee gara fuulduraatti maal akeektaa kallattii kamtu gaariidha jetta? Gaariidha. Qabsoon bilisummaa Oromoo ifadha amma sadarkaan irra jiru. Akka hubannoo kiyyattii fi uummanni Oromoo bal'aan hawaasni idil addunyaa eenyuufuu hin loogne ragaa bahuu danda'anitti namni Oromiyaa keessa bahee galu arguu danda'utti qabsoon bilisummaa Oromoo mootummaa diigee har'a sadarkaa mootummaa ijaarrachuu irratti mataa wal qabaa jirra. Mootummaa jechuun gabaabaa gandadha. Aanaan jiraachuuf gandi lamaa yookiin isaa ol jiraachuu qaba. Caasaan gandaa jiraachuu qaba. Har'a Oromiyaa keessa ganda kan jedhamu guutummaadhaan kan caasaan gandaa sirna mootummaa gabroonfataatiin diriiree ture manca'ee caasaa bulchiinsa siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'dhaan durfamu masakamuun bakka bu'eera. Gandoonni hin jirani waraana bilisummaa Oromoo harka jiru. Gandoonni hin jiran taanaan aanaan hin jirani. Ida'ama aanotaati gandi. Aanaan hin jiru taanaan godinni hin jiru. Akkuma kanaan ol deemta mootummaan hin jiru. Murna maafiyaatu jira. Kana jechuun mootummaa kuffifneetu har'a wal'aansoon nuti itti jirru. Mootummaa walabaa Oromiyaa dhugoomsuu hin dandeenye nuti. Gara sanatti ce'aa jirra.
mootummaa walabaa Oromiyaa dhugoomsuu irratti diina wajjiniitiin mataa wal qabaa jirra. Kanarratti sadarkaan qabsoon bilisummaa Oromoo har'arra gahe sadarkaa kanadha, ifaadha. Waan inni isarraatii eegamuuf deemuu qabu kan jedhu qabsoon bilisummaa Oromoo filmaata biraa hin qabu. Daandii beekamaa xurree beekamaa har'a daandii guddichatti jijjiiramee ummata Oromoo addunyaa kanarra jiran of jala hiriirse kana daandii waggaa 50 irra deeme qabsoo ABO woboodhaan hoogganamu, qabsoo hidhannoo, qabsoo siyaasaa, dinagdee akkasumas tarsiimoo kanaan dura qabate waliin qindeessee jabeessee itti fufee sirna kufee gaaga'ama sirni kufee balaa qaba. By the way, balaa qaba. Mootummaan kufuun galiin keenya mootummaa kuffisuu qofa jetti. Mootummaa ijaaruudha. Mootummaan kufuun mataan isaatii fi nagaa hin fidu. Mootummaa yoo bakka buufne malee. Kanaaf nuti har'a qabsoo bilisummaa Oromoo irraa kan eegamuuf karaan inni deemuu qabu. Ededuma mootummaa diigaa deemnuuni mootummaa walabaa Oromiyaa gadhaabaa deemuu, naannoo Oromiyaa kan daangessan saboota biroo irratti hacuucaaf miidhaa wal fakkaataa uummata Oromoo wajjin qooddachaa kan jiran kun nagaa, tasgabbii fi dimookiraasii bor Oromiyaa keessatti qofa gadhaabne Oromiyaan nagaa ta'uu hin dandeessu. Ollaa addunyaa keessa jirti Oromiyaan, dhiibbaan ollaa keenyaan nu qaqqaba. Oromiyaan odolaa addunyaa kanarraati, dhiibbaa addunyaa kanarraa walaba ta'e tokko irratti gadhaabbattee hin jirtu. Dhiibbaan saboota ollaa keenyaa nu qaqqaba. Dhiibbaan saboota godina gaanfa Afrikaa nu qaqqaba. Xiqqaatus guddatus dhiibbaa addunyaallee ni qooddanna. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo irraatii kan eegamu haguma mootummaa gabroonfataa kana diignee dhabamsiisaa deemnu nagaa waarawaa boruu naannichaaf Oromiyaa keessatti mirkaneessaa kan deemu. Sabootni biroon illee akkuma uummata Oromoo nagaadhaan qeesaanii biyya abbaa isaanii irratti bilisummaan isaanii tikfamee akka jiraachuu danda'anii hojjechaa deemuu qabna. Mootummaa diigaa, mootummaa gabroonfataa, caasaasaa diigaa, caasaa qabsoo bilisummaa Oromoo, mootummaa bilisaa Oromiyaa borii dhugoomsu diriirsaa deemuun fardii waan ta'u natti fakkaata. Hayyee xumura irratti uummatni Oromoo biyya keessaaf biyya alaa sagalee waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e, sagalee qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e arraata biyyoolessa Oromiyaa akka hordofaniif, akka tumsaniif dhaamsa maal dhaamta? Galatoome. Uummanni Oromoo dubbachuu kan danda'u tokko tokkoon dubbanne wal dhaga'uu dandeenya. Ollaa fi ganda yookiin sadarkaa bunaatti wal dhaga'uu dandeenya. Akka addunyaatti, akka sabaatti fageessee kan nu dubbachuu danda'u miidiyaa qabaachuu qabna. Miidiyaan har'aaf akka kootti argaa jirru, uummanni Oromoo bal'aan akka addunyaattis argaa jiru, dantaa murnaa, dantaa dhuunfaa fi ergama alagaarraa walaba ta'ee ergama qabsoo bilisummaa Oromoo milkeessu, dantaa saba Oromoo tiksuu fi kabaja Oromiyaa dhugoomsuuf kan hojjetu arraata biyyoolessa Oromiyaati. Kanaaf uummanni Oromoo sagalee kana tarii dhaga'uuf carraa qaban, dhaga'amuu yoo feetan akkuma ormaa dhimmi keessan addunyaan akka beektu, akkuma ormaa sagaleen keessan akka kabajamu yoo feetani miidiyaa kana guddisaa sadarkaa addunyaan itti sin dhageessuu dandeessutti miidiyaa kana dinagdeedhaan ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jiran irra biyyoota qarooman keessa jiran ogummaa miidiyaa sadarkaa olaanaatti baratan, ogummaa isaa qaban, dandeettii isaa, muuxannoo isaa qaban jiru. Beekumsa isaaniitiin tumsuu danda'u warri kun. Namoonni dandee qaban har'a addunyaa kana addunyaa irra faca'anii jiran Oromoo har'a harkaan qotee waa oomishurraa kaasee haga namoota qabeenya yookiin dhaabbatoota dhuunfaa gurguddaa qabantu jira ilma Oromoo keessaa. Kabaja akka sabaatti dhuunfaa isaatii fi qabeenyi inni qabu kun kabaja akka biyyaaf akka oolu yoo barbaade, sagaleen isaa akka sabaatti yoo akka dhaga'amu yoo barbaade qabeenya isaatiin miidiyaa kana akka deeggaruun jedha. Akkasumas qabsoo bilisummaa Oromoo, uummanni Oromoo idil addunyaa irra jiran
qabsoo kana har'a sadarkaa dhumaarra ga'ee impaayirri kun diigamaa jira. Ifadha. Impaayirri iwwaaru kanarra umurii isaati. Kana booda kan jiru gaagaamadha biyya kana keessa. Namatu du'a, qabeenyatu barbadaa, hawaasummaatu mancaa malee mootummaan kana booda deebi'ee gad dhaabbatu hin jiru. Kuni nuti jenneef miti uumaa impaayiraati. Impaayirri waggaa dheeraa jiraate addunyaa kanarra impaayira Roomaati. Waggaa 400 inuma darbe iwwaare kana waggaa 400 waare tursuun hin danda'amne. Impaayirri guddaadha addunyaa kanarra jedhame. Impaayira Ingilizidha. The Sun Never Set on British Empire jedhani. Guddaan kun iyyuu inuma diigame. Impaayirri dimokiraatoftu hin jirtu sangaan hin dhalu. Har'a impaayira kana deebisanii suphuun yoo danda'ama ta'e gaaga'ama dabaluudha. Yeroo dararaa, yeroo gaaga'ama namoomaa, manca'iinsa dinagdee, salphina namummaa ilma Oromoo irratti bituudha. Kanaaf uummanni Oromoo sirna diigamaa jiru kana waliin akkan hawaasummaan isaan diigamne, mootummaa kufaa jiru kana wajjiniitiin dinagdeessaa akkan kufne, tokkummaan isaan kan facaane akka sabaatti dhaabachuu qaba. Itoophiyaan har'a dhiibamaa jirti. Kallattii hundaan sabni hundiyyuu wal ijaaree humna qabuun dhiibaa jira. Inni humna irra qabu isa humna hin qabne irratti dhiibee jigsa. Uummanni Oromoo qalbii tokkoon, irree tokkoon sirna dulloomte kana yoo ofirraa dhiibu baate, impaayirri bututtuun kun isarratti yoo kufte, bor deebi'anii bayyanachuuf hin ulfaatti. Kanaaf har'a yeroo saboonni xixiqqaa biyya kanaa lakkoofsaan xiqqaa ta'an kaasee saboonni kamiyyuu akka sabaatti garaagarummaa xixiqqaa, dantaa xixiqqaa qaban moggaatti dhiisanii akka sabaatti yaadanii, akka sabaatti hojjechaa, akka sabaatti hidhachaa, akka sabaatti wal ijaaraa, akka sabaatti sirna cunqursaa kana ofirraa fonqolchuuf dhiibbaa godhan kanatti uummanni Oromoo tokko ta'ee dantaa xixiqqaaf garaagarummaa xixiqqaa qabu moggaatti dhiisee hiree dhaloota har'aa fi egereef yaade qalbii tokkoon, humna tokkoon, yaada tokkoon wal jala deemee qabsoo bilisummaa Oromoo abaaboodhaan gaggeeffamu waan danda'u cufaan moggaa dhaabatee qabsoo hagarraatti ilmaansaa wareegama qaqqaaliitti kafalan, itti kafalaa jiran, milkii sila ganama baatee fi sana akka dhugoomsuu fi waan dandeessan, waan danda'an cufaan akka bira dhaabbatanii waamicha godhaa. Galatoom. Hayyee Jaal Xiiqii Lammii karaa miidiyaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaa argamtee yaada kee waan nuuf qooddeef maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan guddoo galatoomsiin jenna. Galatoomete.